Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula waraanaa imala kaayyoo jedhu bifa haarawaan guutummaa Oromiyaa mara keessatti labsee jira. Duula waraanaa kanaanis tarkaanfii gurguddaa diina irratti fudhachuun meeshaalee gurguddaa diina irraas booji'aa jira. Kanatti aansuun gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa goolee Oromiyaa keessatti galmeessise isiniif dhiyeessina. Gabaasa tarkaanfii woboo lixa shaggar aanaa Cobii fi Gandabarat. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii giddu galeessaa lixa shaggar aanaa Gindabaratii fi Cobii keessatti waraana weerartuu Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii dheengadda caamsaa torbaa ona Cobii gandoota bakka akka Oofuu Gabaa Sanbataa Diiggaa jedhamutti waraana diinaa hedduu irratti fudhate du'aa fi madoon adabuun cinaatti dugda loltoota Abiyyi Ahmed irraa bireena 2 snaayiparii tokkoo fi kilaashii AKM 32 farda tokko kan rasaasa dishqaa baattu rasaasa 200 waliin rasaasa bireenaa qophiilee waraanaa adda addaa loltootaa fi ergamtoota Abiyyi Ahmed irraa hiikuun 8 harkaan qabee jira. Lolli waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti taasifamu lixa shaggar itti fufuun har'a caamsaa 9 aanaa Gindabarat ganda Saaqaa Yaadii bakka addaa fi Qaadee jedhamutti gaggeeffamuun loltoota hedduu ajjeesuun loltoota hedduu boqachiisuun gariin madeessee jira. Du'aa fi madoo taasisuun alattis dugda diinaa irraa bireen tokko snaayipara tokkoo fi kilaashii 21 qawwee irraa hiikuun qophiilee waraanaa adda addaa irraa hiikuun loltoota Abiyyi Ahmed 12 booji'ee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Afursii keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Gootichi reessa baatolchuun goolee Oromiyaa mara keessatti uummata Oromoo kokkee qabu diina uummata Oromoo kokkee qabaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gugubduu diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu jabeessee itti weerara. Haaluma kanaan caamsaa 8 2025 aanaa Harxummaa Afursee bakka addaa Dulbanaa fi Utaalee jedhamutti sa'a 6 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun loltoota lolaa woboon waraana weerartuu Abiyyi Ahmed irratti taasiseen humna diinaa hedduu biyyattii makuu badoo ishee ammoo ambulaansii lamaan gara magaalaa Caffaaroo bitgeeffachuu loltoota isaanii woboon haleelaman ajjeefaman ammoo aanicha bakka Raasaa jedhamutti halkan kana kaafatanii awwaalachaa akka jiranis barameera. Ittuma fufuun tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa kaleessaa caamsaa 7 godina lixa Harargee aanaa Hancaalaa Addaa Hincinnii magaalaa Hincinnii seenuun tarkaanfii waraana Abiyyi Ahmed irratti guyyaa sa'a 7 kaasee fudhateen magaalattii keessaa baasuuf yeroo magaalattii dhuunfatee jiran tarkaanfii kanaan loltoota koloneel Raabii 28 yoo boqachiisu 12 madeessee jira. Meeshaa waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoos taasisee jira. Woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa diina du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Mirreef gaachanni gootichi waraana bilisummaa Oromoo Arsii bahaa aanaa Gunaa gandaa Heeccootti kaleessa caamsaa 1 ergamtoota Abiyyi Ahmed mooraa isheetitti marsuun hedduu ajjeesuun gariin madeessee meeshaalee hedduu irraa hiikee jira. Lukkeeleen Abiyyi Ahmed kaleessa tarkaanfiin irratti fudhatame warreen yeroo dheeraaf gandicha keessaa hundeeffatanii maqaa hariiroo woboo waliin qabduun dararaa gaggeessaa turee fi gibira humnaa oliin nama irraa guuruun uummata hiraarsaa turedhaan tarkaanfii halkan sa'a 3 irratti mooraa ishee itti marsuun fudhateen 9 yoo boqachiisu tokko immoo madeessee jira. Tokko immoo harkaanis qabee jira. Gama meeshaan AKM tokko SKS tokko meeshaa boodatti hafaa 7 fi laaptooppii tokko irraa boojuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira.